Senantia jijjiirame kan durii siin dhalame asi faarsaa kan ifuuyye galatoomii waaqadiyya. Senantia jijjiirame kan durii siin dhalame asi faarsaa kan ifuuyye galatoomii waaqadiyya. Si'umaan jedhee galgala kiyya si'umaan jedhee si'umaan jedhee galgala kiyya si'umaan.
qabna akkana forsiisan dhoffannu nam cufayyuu kenna akkana Hallelujah. Kiyyoo keenya kan cabse wangeela. Hallelujah. Kan nama nu godhe wangeela. Karaa isaa nuufi. Karaa isaa nama taane. Karaa isaa har'a geenye. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Egaa Waaqayyo seenaa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo kan hirmaachuudhaaf fedha kan qabdan hundumti keessan Waaqayyo seenaa eebbisu. Gooftaan bara keessan eebbisu jechuun barbaada. Baay'ee Waaqayyo yeroo gaarii nu kenneera. Yeroo kadhannu yeroo itti sagalee Waaqayyo dhageenyu waan qabnuuf waliif dabarsaa. Sheer waliif godhaati. Hundumtuu nama miliyoona tokko yoo taane iyyuu sagalee Waaqayyo yoo dhagee namni eenyumtu sagalee Waaqayyo yoo dhagee waan tokko hin barata jedhee nana manan akkatti. Waan xinnoo waan tokko hin barata jedhee yaada. Naaf waliif hiraa hundumti keessan gurubbiitti wantoota jirutti waliif hiraa jechuun barbaada. Macaafa qulqulluu keessa kutaa tokko isinii dubbiseetan waliin Waaqayyoodhaan kadhanna jechuudha. Gooftaan isin eebbisu. Waaqayyo tiksee kooti. Ani homaa hin dhabuu. Inni marga lalisaa keessa akkam boqodhu hin godha. Gara laga itti aara galfatanis nageessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra nageessa. Ani bowwaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Maaliif ati ana wajjin jirta? Uleen keetiif dhadhaabanni kee ana hin jabeessu. Waliif dabarsaa. Sheer waliif gochuu hin dagatina. Sinduwwan hin dhageeni sagalee Waaqayyo. Warri kaan isaa dhagaan. Warri sagalee Waaqayyo dhageeni. Ha dhagaan. Dhagaanii fayyu waan ta'eef. Dhageetu namni waan tokko tana. Jecha kana kan jedhe nama mi'a Waaqayyo beeku sirriitti gargaarame nama beeku Daawitidha. Waaqayyo tiksee kootee. Mee gotta waan tokko sirriitti hima. Waaqayyo eenyurraa si tiksa isa jalqabaa yoo jette ofii makeerraa si tiksa. Ofii keerraa si eega Waaqayyo. Otoo Waaqayyo ofii keerraa sin eegu ta'ee sumata of ajjeesa. Sumata of balleessa. So jalqaba Waaqayyo kan inni irraa si eegu si ofii keeti. Maaliif beektaa? Sumata ofii keetiif hamaadha waan ta'eef. Mee ija kee kana fuudhiiti harka kee ija ilaalala harka kee kana fuudhiiti summii fuudhii nyaadhu. Si dhiisa si ajjeesa. Yookiin immoo billaa fuudhii of waraan si dhiisa. Sin dhiisu. Maaliif yoo jettee isumatu harkuma keenyattutu gari nam tokko harka ormaatu of fannise yookiin of ajjeesa isinitti fakkaate yookiin harka seexanaa dhufa isinitti fakkaate harka isaatti isa ajjeesa. Maaliif Waaqayyo gaafa dabarsee ofii keenyatti nu kennu gaafa Waaqayyo dabarsee eenyummaa keenyatti nu kennu gaafa dabarsee Waaqayyo seexanatti diinatti nu kennina numatu ofii keenya olii keenya wal balleessuu danda'a. Mee waan tokko isinii dhaama. Dhaamsa tokko isinii dhaamuu barbaada. Waaqayyo ofii keetti ishee haa eegu Waaqayyo. Hallelujah. Sumatti isa jalqabaa ofii keetti. Ila ofii keetti. Ofii makeetti ishee haa eegu. Waaqayyo dursa ofii keetti si eegaa. Isa lammataa diinatti si eega Waaqayyo. Isa si ajjeesuu, isa si nyaachuu dhufe, isa si balleessuu dhufe, isa si caccabsuu dhufe sanarraa si eega Waaqayyo. Inni na eega jedhe Daawit. Waaqayyo tiksee kooti. Homaan dhabu jechuun isaa tokko ofiisa irraa si eegera lammata diina isa balleessuu barbaadu isa namicha kana waa gochuu barbaadu irraa eegeetu tiksummaa Waaqayyo argeetu bineensa baay'ee isa oolcheetu erga oolchee booddee Waaqayyo tiksee kooti. Obboloota ko maal jedha macaafni qulqulluun yoo Waaqayyo biyya eege malee dhaggeeffadhu ofii keeyyuu miti biyyumayyuu
yoo waaqayyo biyya eege malee eegduun ofumaatiidha maa'aayidha. Kellaa waaqayyotu eega. Mana nuyi keessa jiraannu iyyuu waaqayyotu eega. Biyya ati keessa jiraattu iyyuu waaqayyotu eega. Yoo waaqayyo eeguudhaa baate eegduun ofumaatii waan tokko gochuu hin danda'u. Egaa waaqayyo biyya eegee siinoo siin akkamitti si eeguu dadhaba? Akkamitti waaqayyo siin si gargaaru dadhaba? Hin dadhabu waaqayyo. Meekka jedha waaqayyo nan dadhabu jedha. Haleluuyaa. Namni si dadhabuu danda'a. Hiriyaan si dadhabuu dadhaba. Hati si dadhabduu dandeessi. Obbolaan kee si dadhabuu danda'u. Waaqayyo garuu si hin dadhabu. Haleluuyaa. Si baata waaqayyo. Bakka akka humna keetti si baata waaqayyo. Akka dandeettii keetti si baata waaqayyo. Akka humna qabdutti si beekta waaqayyo. Maal jedhama jaanu golgollo inni ilmoolee warra humna hin qabne fuudhee qomatti hin baata'edha. Warra immoo kaan immoo hin tirsa jechuun akka humna isaaniitti akka dandeettii isaaniitti akka ofii isaaniitti isaan geggeessa waaqayyo. Waaqayyo sin dadhabu obboku. Ati yoof dadhabdeetta ta'a. Eenyuyyuu si dadhabeera ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu sin dadhabu. Har'aa bor kan ta'e hin yaaddayin dhaggeeffadhu. Abaluutu nagatee haala kota akkasii kana hin jedhin. Waaqayyo mee sittani ma dhaggeeffadhu galgala kana. Waaqayyo sin dadhabu. Maataa sokoo baabaa. Ammayyuu ofirratti raajaa seexanni haa dhaga'u. Inni si boosisaa jiru haa dhaga'u. Haalli ati keessa jirtu haa dhaga'u. Waaqayyo mee sin dadhabu. Mee jedhi atiyyuu dadhabi. Miindaas dhabi. Maaliyyuu hin qabaatiin. Wanta hojiis dhabi. Balballi sitti cufamee haa jiraatu. Garuu dhaggeeffadhu waaqayyo sin dadhabu. Bakka. Abdiin kutatee nabboku. Kana jettee ofis hin cannaqin. Kanaaf jettee ofis hin balleessin. Waaqayyo sin dadhabu. Haleluuyaa. Waaqa nu dadhabu hin qabnu nuyi. Maala sin bultu. Waa sin taatu. Jireenyi kee sin badu. Waan uffattu sin nyaatu. Ila dhaggeeffadhu. Kan waaqayyo akkamidha beektaa kan warra isaa. Ila Israa'eloonni gaafa isaan biddeen nyaannu dhabne waan goonuu dhabne jedhanii. Waaqayyo akka godhe Museen. Waaqayyo sabni kun waan nyaatan dhaban jennaan lafa onaa keessa jiru. Dimbiriqqee fuudhee lafa naqe waaqayyo. Egaa waaqayyo bara keessatti nama isaa warra kan isaa ta'an kan ijoollee isaa ta'an akkaataa itti geggeessu karaa ofii isaatii qaba waaqayyotu. Kanaaf waaqa nu dadhabu waaqa elamame isatti hirkadhu jedhama macaafni qulqulluun. Eenyutti obboleessa hin jedhu abbaan jedhu hiriyaan jedhu eenyuma tokko hin jedhu. Isatti hirkadhu inni immoo akkati hin kufnetti maal si godhaa? Akkati hin kufnetti si hirkisaa. Eenyutti yoo hirkatte waaqayyotti yoo hirkatte abbaa gaarii kanatti yoo hirkatte inni immoo akkati hin kufnetti maataa sokoma mee waliif dabarsaa maalu waliif dabarsaa maalu waliif dabarsaa jokoolaa baabaabaasek joolaa daasek kaapaa joko proodamemem mee waliif dabarsaa har'a waan isaan beeku gudinoo zaare የዛሬ ነገር እንጃ ሃሌሉያ ከባድ ነገር ይሆናል ጆት ሰካ ማላቶ ኮሜ ማናንቶ ኮፕሌ ቫራዲያ ሲንደደብ አባ ሲንደደብኔ ቀብዳት ሌንጨ ሲንደደብኔ ቀብዳት እና ምቹ ሲንደደብኔ ቀብዳ ኤጋማል ገሬ ኢኒ መርገለ ሊሳ ኬስ አከም በቆዱ ሂንቆዳ ይላላ ኤገኒብኔ ሆላ ዳሰ ከማማማ ጀድ Ani ila naggeeffon akka marga lalisaa keessa jiraadhuti na godha. Eenyutu waaqayyotu eenyuun jenne waaqayyotu akka marga lalisaa keessa jiraadhuti na godha. Gararraa isaa yoo dubbistanoo ani homaan dhabu waaqayyorraa homaan dhabdu. Namarraa yoo dhabde hiriyaarraa yoo dhabde waaqayyorraa garuu waan dhabamu. Ani homaan dhabu. Harki kee duwwaadha. Waan si gargaaru hin qabdu. Waan si dhaabbatu hin qabdu. Humna hin qabdu. Ati garuu homaan dhabdu. Hin dhabdu. Dhabdee immoo jirta. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin hin argatta. Bakka hin dhabdu ati. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu leenci isaa fillaayyuu hin dhaba jedha. Leenci beela'ee waan nyaatuyyuu hin dhaba. Warri waaqayyoodhaan amanatan garuu takkaayyuu hin dhabanidha. Hin dhabdu ati. Abbaan barbaade haa dhabu malee. Abbaan barbaade haa dhabu malee. Eenyu haa dhabu malee ati garuu hin dhabdu. Because waaqa duwwaa irratti hojjetu qabda. Abbaan waan hin jirre irratti hojjetu qabda. Machalaa dhootaa kee. Ani homaan dhabu
Natik sajaren nimne marga lilisaatti dhageesse jedhan nimne ani homaan dhabu yoomiyyuu taanaan duumessis hin jiru cufaadhas hojiinis hin jiru bari sodaa keessa jira sodaachaa jira garuu waan tokko sitti himu ati garuu hin dhabdu. Uff janta sokope karata kava bara lara labo ati hin dhabdu ani hin dhabu hedha. Meje ofirratirash ya diina ko edani ya seexanaa ida ya isa na dorsibto ida ati kana taate ya sana jetto edani ani garuun dhabu edani ati hin dhabdu siin jedhe maqaa Yesuus Kiristoos ammayyuu nan ajaja balballi cufamee ture banamerka kee agalu eebbeetti dhabdi harka kee agalu mana kee agalu torban kun torban mochaa ta'u nagaanatti dhabde kun si bagalu maqaa Yesuus Kiristoos ajajeera. Ajajera maqaa Yesuus Kiristoos. Oh hallelujah. Waan haaraa dhago gurri kee maqaa Yesuus Kiristoos. Bilbilaan haa ta'u kallattii garaagaraan intarneetiin haa ta'u torban kun torbaneetitti argachuu kee kan argadheera jettee dhugaa baatu siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin na. Okay. Erga jedhe booddee inni lubbuu anatti hin deebisa maqaa isaatiif jedhees daandii qajeelaarra na geggeessa argitanii inni lubbuu anatti hin deebisa maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Abeet maal mataa amma kana yoo hirtan maal mataa waan dhaqan maal mataa yoo dabarsitan maqaa isaatiif jedhee biyya namni keessa hin jirre keessattu lafa onaa keessattu abidda keessattu rakkina keessattu utuma lola keessattu biyya namni baay'een itti salphate keessattu maqaa isaatiif jedhe maqaan Waaqayyoo sirra jira abboo maqaan Waaqayyootu sirra jira sirra kan jiru maqaan Waaqayyooti. Jireenya keerra kan jiru maqaa Waaqayyooti. Loorraaddaa baabaa. Sirratti waamamee kan jiru maqaa Waaqayyooti. Sirratti waamamaa kan jiru maqaa Waaqayyooti. Abeet. Maqaa isaatiif jedhee. Siinimee maqaa cimaatu sirratti waamamee jira. Waaqaaf lafa isa uumeetu sirratti waamamee jira booko boleettii obboleessa. Maqaa jabaa isa sirratti waamamee jiru kan meesuma maqaa sirratti waamamee jiru tarii isiniif hin galu ta'uu danda'a isiniif galaan jiru ta'uu danda'a mee galateeffadha maqaa sirratti tokkicha galateeffadha maalu mee calluma jedhe namni hundumtuu galateeffatu waa'ee maqaa kana maqaa isa Waaqaaf lafa uumeetu sirratti waamamee jira akka ta'een jettu miti akka seetaan jettu miti maqaa isa Waaqaaf lafa uume. Maqaa isa Waaqaaf lafa uumetu sirratti waamamee jira. Maqaa salphaa miti irratti sirratti waamamee jiru. Mee isa waa'ee maqaa kanaatiif tokkicha galateeffadha. Galateeffadha waa'ee maqaa kanaatiif tokkicha al takka. Joolaa daasee kaamaa hiitaaboo sokii baabaa sheelaa daba. Maqaan sirratti waamamee jiru kun maqaa salphaa sitti fakkaata. Waan salphaa miti waqti sirratti waamamaa jiru. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaar na geggeesse. Maqaan sirratti waamamee jiru maqaa Yesuus isa du'a moo'ee ka'e. Isa abidda dhaamsu. Isa cufaa namaa banu. Isa seenaa namaa geeddaru. Isa warra du'aan kaasuudhaaf booko. Ati na wajjin jirta gooftaa koo lammataa gad na deemu tajaajilli koo jedhamu jaan. Ati na wajjin jirta gooftaa koo deebi'ee lafa laalu jireenyi koo majjaan sokoo baarraata. Ati na wajjin jirta gooftaa koo deebi'ee lafa laalu jireenyi koo. Isa kanatu sirriitti waama. Mee ofirratti awwaaja galgala kana dhuguma sidiin jedha. Maqaa cimaa kana nama meeqatu yaadata laata maqaa sirriitti waamama. Maal jedhe Daawit? Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa jedhe.
maqaa isaatu sirratti waamamee jira. Isa jimaatu sirratti waamamee jira. Mana keerratti jireenya keerratti waamamee kan jiru maqaa isaati. Oh, laandaa shilla roota kiyama. Kan amma namni hundumtiyyuu ishee godhutu irra jiraata. Wanta kana dubbiin kun cimaadha. Maqaan daftaraa sirratti waamamee jiru gargara kana sirraa habu. Maqaan hiyyummaa sirratti waamamee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa habu. Maqaan hin taane sirratti dubbatamee jiru karaa diina maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa habu. Jireenya keerraa habu. Mana keerraa habu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ajajeera galgala kana sirraa habu. Garuu kan nurra jiru maqaa Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'eedha la. Isa cimaa kanadha nurratti waamamee jiru. Yesuus kanatu nurratti waamamee jira. Isaatu sirratti waamamee jira. Maajaalaa raasoo koppaa kiyaba. Mee maqaa kana irratti dubbadha. Dubbadha ofirratti. Yesuus gooftaa. Yesuus cimaa. Yesuus aangoo qabeessa. Yesuus cimaadha jedhaate irratti dubbadha. Waaqayyo ulfina isaa haa fudhatu. Jeelaa raadhaa baabaa. Isa salphaatu sirratti waamamee jira. Sitti fakkaate cimaadha inni sirratti waamamee jiru. Abbaan sirratti waamamee jiru kun cimaadha. Haaleluyyaa. Egaa hoo bawwaan dukkana sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedheen sodaadhu. Hin sodaadhu. Men sodaadhuudha. Isa diinni jette dubbattu hin sodaatiin abboku. Akkasata jedhu hin sodaatiin. Ushee taa'amno. Majaama qulqulluu irraa si'a 365 kan barreeffamee jiru hin sodaatiin kan jedhudha. Maaliif beektaa? Guyyaa guyyaatti seexanni sodaachisuudhaan andanyyaadha. Hin sodaadhu. Ani hojii kee hin sodaadhu. Hidduu ta'uu isheen jette sin sodaadhu jedhin. Ittimi. Hin sodaadhu an sin sodaadhu. Dhimma narraan qabdu jedhin. Haalelooyyaa. Iddoon qabu seexanni kan nama dhibu keessa nama baay'ee boosisaa oolti. Baay'ee atamame nama taata atime jireenya qabda atime maali ammati ittiin jecha oolti. Dhugaan siin jedha. Hin sobdi seexanni. Seexanni sobduudha. Ushee taa'amnu. Waan dhugaa sitti hin fakkaatin. Ushee taa'amnu seexan xalaat. Hallelujah. አንቺ ግን ሃሌሉያ የከበረ የእግዚአብሔር ስም ሃሌሉያ በእናንተ ላይ ተጠርቷል። ሃሌሉያ ዋመሜራ ሲንረት አልተካ ዋመሜራ መቃሳቱ ስረት ዋመሜ ዱካን ሶዳቺሳ ኬሰ ዮና ደመ ዮ አማነጥሩ በጀሬ ሶዳዱ አቲ አነ ወጂን ጅርታ waaqayyo galgala kana seenaa nama geddaruu qaba. Uneet no libbee ላይ እግዚአብሔር እናገረኛል። የአንድ ሰው ታሪክ ይቀየራል ዛሬ ማታ። ሴናን ነም tokko እንገደረማ ሃሌሉያ የአንድ ሰው ሃሌሉያ ጭቅሌ ሰይጣና ጀላ ሲባሰ waaqayyo ጭቅሌ ዲን ጀለት ገሽርጉቱ ጀላ ሲባሰ waaqayyo ጎፍታን ኦ ጃናናናና ቦካፓፓስ ካባራሽ ላራዶታ ከማማራቲያ Jira Yesus, jira. Maloli dabarza. Yon hayyallana masodachisu keessa adeeme yu hamana natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirti. Isa erga jedhee booddee uleen kee fi dhadhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Si bukkeen jira jechuudha. Asin abbateetu inni halluu bazzii halluu gaafate dadhabdu gaafate abdii kutattu gaafate wayyoo naa dhumeera kun naa haaleluyya naa dhumeera jettu ayizoo ani jira ani hin sodaatin ani akkasii kan siin jedhu ani jiraan jechuun akka jechuun daawwitiin uleen keef dadhaabbanni kee anan geggeessu anan jajjabeessu eessatti gaafa namni hin jirre gaafa lafa onaa ta'u gaafa guyyaan dhihu gaafa namaaf hin mijan haleluya የችግር ጊዜ haleluya wanti ana jajjabeessu ulee keetiin ulee keetu na jajjabeessa gargaarsa ulee keetuti anaan na geggeesse እግዚአብሔር ትልቅ ነው ማጃታ ሶሎ እግዚአብሔር ትልቅ ነው
waaqayyo guddaa ana jajjabeessu maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana yoo ilaa waa ergamaan tokko si jabeessa galgala kana yoo hin jabaata humni keen jabaata abjuun keen jabaata maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin hiyaata seelaaraadha baababa mee kotaa wanta gosinii dabala maal jedha beektuutiin wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 30 waaqayyo yeeyyii dhala tikseen dadhabaan tokko tikseen waan hin taaneen tokko maal godha beektuutiin gatee bada yeeyyitti holota gatee badaa jedhama jaam inni kun garuu akkas miti abbaan keenya isa yeeyyitti nama gatee sokku miti isa bineensatti gatee sokku miti isa lafa qonnaa irratti nama gatee sokku osoo hin taane isa dhaabbatee haleluuyi lubbuusaa sii kennu isa dhaabbatee ofiisaa sii kennu inni kun egaa hoolota gita shiitti akka ishee barbaachisutti ishee gargaara. Joodaarraa daadoo tokko mamaradoo haleluuyaa. Inni mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 17 yoo dubbistan inni tiksee dhiise ton taaneeti imimmaan nama hundumaatti haqa jedhan. Mul'ata Yohaannis 7 tiksee geggeessee dhiise ton taane warra gaddanis warra maal ta'anis imimmaan ija isaaniitti hin haqa'e. Eenyutu Yesuus Kiristoos nama haa isa waa keessatti nama hin ganne isa rakkina keessatti nama hin ganne isa gidiraa keessatti nama hin ganne isa waa keessatti nama hin dhiifne isa mee iddoo tokkotti nama hin dhiifnedhan maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Oo laaraa baabaa waliif dabarsaa kadhachuuf jechaa irra waan ta'e. Oh la darse kamado come jugoso proli banana ki baba bash hilarados. Edarado da bebekinda no ta bebesh hilaradadas. Mata soko bokum roli barati kamanado come mamalada che gabodash hilaradadaka. Mata seta ko soko ple varadaka mama. Itti fufe mal jedhe. Utuma warri na cunqursan ilaalan addaggeen warri na hin jaallanne toma ilaalan warri si hin jaallanne toma ilaalan warri sitti naafan otoma ilaalan waaqayyo mee bizinasii kee guddisa bara balbala sirraa bana waaqayyo ameen nama si godha waaqayyotu ulaagaa si guchisa waaqayyotu otoma mortuuf gomattuun jirtu haleluuyaa alaati kiyyaayye zaari haleluuyaa ላንተ ያንቺ ክብር ይሆናል። አንድ ሰው ያመነ ሰው አሜን ይበል። ኢላለቀፈዳ ጂሬኛ ኬቲፍ መነ ኬቲ ዋጋይ ኦቶማ ወሪ ሲጀበን ይላልኒ ኦቶማ ወሪ ሲጭንቁርሰን ይላልኒ ዲ ዋጋየቱ ኢላ ሰደርካ ኬደበላዴ ጂሬኛ ኬደበላዴ ኦቶማ ወሪ ነጭንቁርሰን ይላልኒ ኢሳን መግዱተሬ ማዲያና ፍንዴሲታይ ኢላ ከናተው Diinuma gidduutti waaqayyo diina keenya jeesinaa jiraachisu gaafatti jiraatan gaariidha. Isaanuma gidduu waaqayyo asii ka'a. Namni afaan qabu taanaan nama sarrabsu hin qabu taanaan nama isaan mormuu hin qabu taanaan hin guddatu. Haleluuyaa. Alaat xuruun diinni gaariidha. Waan tokkotti si oofa. Hillikki tokko keessa si gal gara guddinaatti si buta. Maal jedhe Daawud inni koo ilakkee destan inni koo gowwaadha hamaatti fakkaate garuma amnaate na dhibee harka waaqayyo irraa nagee deebi'e amanuu hin dandeenye yemmuun ittiin jedhu narra kakoo jira hajooromaa miti qalqalloo fudhatee dhaaluuf jira ameen dinni koo gowwaadha hamaatti fakkaate garuma amnaate na dhibee harka waaqayyo irraa nagee deebi'e amanuu hin dandeenye yemmuun ittiin jedhu narra kakoo jira hajooromaa miti qalqalloo fudhatee karaa dhufuuf jira. Jeellaarraa taatoo tokko mamamam mi hundumti keessan ameen jedha kanoo laarraa tokko mamaddoota bakki hafa babaasha. Raafamtu haleluuyaa utuma ila dhaggeeffadhu
Uff. Ilaa afuurri waaqayyo akkas naan jechaa jira. Namoonni raafama keessa jirtan jireenyi keessa raafama keessa kan jiru sodaa keessa kan jirtan hin raafaminaa. Gaaf tokko bartoonni otoo isaan bidiruu yaabbatanii achi ce'aa jiranii qilleensi itti guutee jennaan ilaa achi gab erga godhee booddee gaaf tokko immoo Yesuus Kiristoos galaanarra deematti dhufe. Gaaf tokko immoo naan hin sodaatan isaan karaadha wanti kun jennaan hin sodaatinaa hin no'anaa isaan hin jedhe Waaqayyoota. Haleluuyaa. Hin sodaatin abbo. Waan tokko hin sodaatin. Hin sodaatin. Yesuustu si wajjin jira. Yesuustu si eegaa jira. Abbaa keetu si eegaa jira. Hin no'anaa jedhe Yesuus. Hin no'anaa jedheen. Haala keerra deemaa dhufa alan. Isa siraasurra deemaa dhufa alan. Isa sodaachisaa jirurra deemaa dhufa alan. Isa si hammacaa jirurra deemaa dhufa alana Yesuus. Nakka. Hin no'anaa. Oh, inni kunoana ide Yesus. Innoana jata seka barato tama. Inno Yesus ida. Ati maddia na fitni esitai. Utumorin tu kursan ilalani mo. Ofo milkaina. La. Utumo. Ilala. Ela gefato jini. Ofon kos guuteere irra dhangala'e. Eessa gidduutti? Diina gidduutti. Warra na morman gidduutti. Warra na ari'atan gidduutti. Warra na jibban gidduutti. Warra waan haa jedhan gidduutti. Achuma gidduutti ere. Achuma gidduutti ofon ko guutee irra dhangala'e. Ergaan sii qaba. Biyya namni hin eebbifamne keessatti eebbifamtaate. Bara namni hin eebbifamne. Yeroo namni hin eebbifamne keessa eebbifamta. Guutee irra dhangala. Haleluuyaa. Mee hin guuta. Mee akka jala jala raajii ofirratti raayaa. Hin guuta. Naaf guuta jedha. Karoorri kee. Kaayyoon kee. Manni kee. Innati yaadde. Sii guuta. Innati hojjechuudhaaf yaadde. Sii guuta. Na harkaa fuudhaa ergaadha wanti kun. Raajiidha. Sii guuta. Sii guuta. Sii guuta. Siguta janda shela rato kama la rada hinguta kuma sinjana hinguta nabguta jichaju siguta raji duwa ke tarka kabiti hala ke si turturar tarka kabi raji waaqayyo galgala kana afura guutu wayi dhufeera afura wayi guutu dhab dhufeera namni hundumtu kan nama keessa waan baay'ee qaba yaada qaba oton akkas godhe oton kana godhe garuu jedha kan xunnutti irratan malee akkasan ta'e malee haala kootu kanaan malee utuun ka'ee kan hojjedhe natti tola utuun ka'e akkas godhe haleluuyaa sii guutee majaataa daama rakkatina boko sii guute baasita dhabde maal dhabde haleluuyaa mindin no goddele haleluuyaa mindin no goddele ዛሬ ይሞላል በቃሉ ይሞላል haleluuyaa maal ko koda moto zalama boko na bro yodubtan ko Kodama duwwaa shirratti waa baase waaqayyooti waa baase dubartittii san nagarazin waa itti baase sagaleetti baase arra sagaleen dhufeera maal hojjechuu barbaadde garuu sii guutuu barbaadde ilakka jechaa jirtu dhuguma isiniin jedha namoota baay'ee wayyo garuu naa guutuu dide malee otoo naa guute immoo akkasan godha otoo naa guute immoo kanan godha otoo naa guute immoo kanan godha haleluuyaa alሞላም አለኝ እንጂ ቢሞላማ ይሄን ነገር አደርጋለሁ እንደዚህ ነገር ይሰራለሁ እንደዚህ ነገር መልካም ስራን ይሰራለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ሃሌሉያ ባዶ የሆነ ነገራችሁ ነገር ይሞላል waaqayyo hir'uu keessan guuta waaqayyotu jireenya keessan guuta waaqayyotu guuta baase hir'uu kan hin qabne biyya lafaarra waaqayyo duwwaa qodaa duwwaa kan ilala duwwaa kan hin qabne waaqayyo duwwaadha malee namni hundumtu guutuun qaba gooftaan garuu qaba inni garuu qaba tootaal seekaa sii guuta dhuguma siin jedha naggaraal duwwaa keerratti dubbadhu ባዶ የሆነ ነገራችሁ ላይ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል ይሞላል ሃሌሉያ ይሞላል በቃሉ ጆታቲያታ ይሞላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አጀጀር ሃሌሉያ ጋብተኮ ኢየሱስ የርጋ በርሲሴ ቦዴ ዋይዱ ዋህሚዲ ዋን ትጅሩ መዝመራ ለምበይ ገሩ እርጋ ኬሰ ዋን ጤት ጴጥሮስ ዮሐንስ ፋ ኤለላላ ጴጥሮስ ፋይ
kiyyoo isaanitti waa galuu didi. Dhamaa bulan halkan guutuudhuma sana bulan gala gaas boqonnaa shan yoo dubbistan idduma sana bulan hojjetaa bulan nagalli isaaniis isuma biddeen isaaniis isuma waan isaan qaban hundumtuu isuma waan isaan godhan hundumtuu isuma ture. Garuu waan tokko dhaban waan godhatan dhaban waan argatan dhaban waan qabatan dhaban. Yesuus garuu waameetu gaaf tokko kottaa'e teessisee barsiiseetu akkaataa duwwaatti guutu. Amma garuu darbadhaa maallu noo eda halkan guutuddoo kana bullee ittiin jennan amma darbadhaanna yaa gooftaa ergati jettee hin darbanna jedhan. Iddooma sana lafuma sanaati haleluuyaa qurxummiimee hamma wanta naa kiyyoo isaanii tarsaasuu gootti qabatan 153 isa gurguddaa baay'inni isaa galgala irra turani garuu amma irraatti garuu dadhabdeetta. Maqaa Yesuus Kiristoosin eebbike alalan guuta sii guuta haleluuyaa jootaan kaashii laaraa ta'u sii guutan jechaa jira maqaa Yesuus Kiristoosin. Sagaleetu dhufe siin jedheem sagaleetu dhufe mana keetiif sagaleetu dhufe jireenya keetiif sagaleetu dhufe joon danna eeyyee barri jireenya kun hundumaatti ere gaarummaan kee fi ana duukaa hin bu'u guyyoo tokko kan hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha. Waaqayyo mee gaafa nama eegu akkasi gaafa bara keessatti nama eegu akkasi guyyaa keessatti gaafa nama eegu akkasi isa sin ganne qabdaati isa sin buufne qabdaati. Ola da boja bagia barada bagilada. Haleluya. Farbanata ko sinaferen gara Waaqayyoon kadhachuutti deebina. Kadhanna Waaqayyoodhaan. Ela faana waaqeffadha. Maal waliif dabarsaa.
abdii dhume hara boonsita maalalee nama kee gargaarta biraa qabaatee bilisaan naadadhu nan barnoofu wajjaan ergadhu na jiraachiftu na ajjeeftume na kabaajitu na salphiftume firri koosuma katiin haadhadhu waa tokkoon beekaasi waan hin salphadhu 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 gooftaa kiyyaa. እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል ከመከራ ከሞት ከአደጋ ሃሌሉያ salphinarraa diinarraa waaqayyo si eega amman kadhanna barreessa warra sirra jirtan laayinii kanarra kan jirtan barreessa isiniin kadha gooftaadha yesus malarraa daandaa manni kee haa fayyu jireenyi kee haa fayyu hojiin kee haa fayyu ekonomiin kee haa fayyu ila taaddaluu taammiru kan jedhu kuni taammiru kan jedhu kuni gooftaan yesus kristos laphee koorraa waan tokko kaa siyyellaasisu siyyellaasisu hin salphattu hin salphattu waan tokko iyyuu hin taatu anatu si baase anatu si galchas natu si eega kan si dhibu waan gargar afaan banee jiru tokkotu jira
Gooftaan garuu qawwaa kennan duucha. Yaa qawwaa kennan duucha siin jedha. Hin sodaatin. Sodaa qabdaa. Innati sodaatte sun garuu sin dhaalu. Siin galle malee Waaqayyo immoo si duukaa jira. Waaqayyo inni guddaan si duukaa jira. Daanoola baradaki baba shi matase kababa እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። Waaqayyo si duukaa jira. Yaa leana tato komene no namana do kibanas ikarodeba. Delando saki barashi la radona. Mata kase kavrali baradea. Obsinet lucho kan jettu kun obsinet lucho. Obsinet lucho. Dhiphina wayii sammuu keetu dhiphina wayii qaba. Dhiphina wayii keessa jirta. Waaqayyo garuu hin dhiphatin. Hin dhiphatin. Dhiphina keetiif natu hiika kenna. Yaa dhiphina keetiif natu hiika kenna. Kan si dhibu dukkanni kee hin ifa jedhe Waaqayyotu. Waaqayyoon galateeffadhu. Amma wanti sammuu keetti ulfaatee jiru kun sammuu kee irraa bu'a. Waaqayyotu sammuu kee irraa buusa siin jedhe. Haleluuya. Sammuu kee irraa buusa Waaqayyotu. Furtuun dhimma kee ilaala dhaggeeffadhu. Furtuun dhimma kee furuu ana biraa ba'eera siin jedha Waaqayyotu. Erga tajaajilamuu dhuftanii sirriitti amantiidhaan duukaa na duukaa ta'a. Sagalee isaa ergee nama jajjabeessa Waaqayyo. Sagalee isaa ergee bakka. Yaa biheer baqaalu. Haleluuya. Isaraan. Waaqayyo sagalee isaatiin hojjetta. Furtuun dhimma kee hiikuu obboleettii nana. Obboleettii nana. Furtuun dhimma kee amma ammaatti sammuu kee qabee jireenya kee qabee dhiphina guddaa keessa hiika dhabdeetti rakkattu tokkotu jira. Garuu furtuun dhimma kee hiiku argameera jedhe Waaqayyotu. Ana biraa ba'eera. Yaa ana biraa ba'eera. Ana biraa ba'eera siin jedha. Yaa mee sammuu kee irra kee gadhu tokkicha. Harki kee gadhu. Obsinee turuchu. Yaa sammuu kee irra kee gadhu. Dhuftee dhugaa baata. Waaqayyo dhimma kee hin hiika. Yeroo gabaabaatti Waaqayyo dhimma kee hiikeetu dhuftee dhugaa baata. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos wanti ishee dhiphisaa jiru. Haa hiikamu. Amma dhiphinni sammuu kee irra jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa ka'u. Iji kee waan gaarii argu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin milkaa'i. Ameen. Loodanatti kabuutame kabababa barreessa. Jaanana noosa kilaatu kababa. Beyesus Kristoosin waan haaraan tokko jireenya keessan mana keessan argatu. Amma birmaduu ba'a. Maqaa Yesuusin birmaduu ba'a. Dhukkubatti, dhiphinatti, hiyyumatti, yaaddootti birmaduu ba'a maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Ba maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin loorraa dhaabaa laayinii kanarraan hordofaa kan jirtan kallattii garagaraadhaan amma birmaduu ba maqaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyotu namoota hiikaa jira. Namoota 8 ol Waaqayyo hiikama gochaafii jira. Amma namoota bilisa baantu jiru. Dhukkubatti, yaaddootti. Amma namoota dhaggeeffannaa namoota gaaddisa jala baan gaaddisa du'aa jala gaaddisa salphinaa jala gaaddisa dhukkubaa jala baantu jiru naan jedha Waaqayyotu. Coba wanta ta'e isin irratti cobaa ture Waaqayyotu isin irraan gogsa jechaa jira. Sirraa goga. Mana kee irraa goga.
jireenya keerraa hin goga ameen jedhi fudhu afaan raajummaatu arraba koora jira arraba koora sagalee raajummaatu jira waan ta'eedhaaf joolaa raasee laaraalota kiyamamamama sirraa goga waaqayyotu sirraa gos waan yeroo dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf sirratti cobe mana keerratti wanta cobe jiruuf jireenya keerratti wanta cobe waaqayyotu sirraa gogsa oh haleluuyaa narraa gogeera jedha gaaddisa jalaa duwwaa jalaa bayeera jedha gaaddisa abaarsaa jalaa bayeera jedha gaaddisa dhukkubaa jalaa bayeera jedha ofirratti raajaa gaaddisa yaaddoo jalaa bayeera jedha narran teessu jedhaani waaqayyotu jedhaani loot shendaa koosoo koprileemaara si baaseera maqaa yesus kiristoosiin gaaddisa du'aa jala kan jirtan gaaddisa dhukkubaa jala kan jirtan gaaddisa yaaddoo jala kan jirtan oo laataa baa maqaa yesus kiristoosiin ya danse la rota maklata ba haleluya leensa guddata kan jedhu kuni leensa guddata ila leensa guddata waaqayyotu akkasiin jechaa jira barreessi akkasiin jechaa jira nama fakkaateetu si dura deemaa jira waan ati keessaa booda dadhabde keessaa caakkaati keessa waan ati keessa qaxxaamuree dadhabde tokkoni galgala kana dura deemeen ishee qaxxaamursa sin qaxxaamursa jedhinnaan jedhaa jira leensaa sin qaxxaamursa waan ati keessa booda dadhabde yaa waan ati yaalte keessa booda dadhabde dukkanni ishirraa darbuu didi waan numti gargar citee sii bari'uu didi waaqayyotu gargaran kuta karaan sii baasa har'a dura kee darbeera hin sodaatiin fagootti waa ilaalaa jirta wanta ati fagootti waa ilaaltu kun immoo si dabarsa isa ilaalte garas waaqayyo sin deemsisa siin jedha nama nana waaqayyoon galateeffadhu naggaraal ይናገራለሁኝ jedhem እግዚአብሔር የትንቢት ቃል ሰጥቶኛል ሰገሌ ራጂና ከኔ ጅራ መሳቲ ከነት ዱጉማን ሲነኝ jedha ኦላዳ ካማማ ሂንደንዳማም ኢላ ኢየሱስ ደርበቴ ህርመቲ ኢላ ደርበቴ መሰገሌሳ ኤርጌቱ ነመራ ዋ ደርበቴ ቡስ ጅሬኛ ነማራ አሩ መገልገለ ከነ ሲራም ቡሊኒ ሲን jedhe ola na ba namoota ittaffeera maano ittaffeera waaqayyoota nama bilisa baasaa maqaa yesus ela dhuguma siniin jedha amma toora kanarraan kan hordofaa jirtan waaqayyoota na fayyise jettanii namoonni dhugaa baatan illee jiru nama 8 ol hafuurri qulqulluun itti dubbataa jira harka bilisa nama baasu tokkotu asii qilleensaa jira dhuguma siniin jedha haleluuyaa yaaddoo jala kan jirtan ila liqii keessa kan jirtan liqeeffattanillee waan kaffaltan kan dhabdan as keessa jirtu hafuurri qulqulluun garuu hidaa keessanii isinirraa kaffala la dukkana keessa isinirraa ibsa gooftaan nama sin godha haleluuyaa humna dhiiga yesus kiristoosiin amma fayyisaa dhukkuba mataatti sammuutti miilatti okkonomiitti manni keessan jireenyi keessan maqaa yesus kiristoosiin fayyaa raataa chaakaatoo si'amaa biyyuma kan jirtan amma lafa sin dhukkubarra harka keessan kaa lafa sin dhukkubarra kaa tokkicha bilis ila dhuguma siniin jedha asirraa nama baay'eetu dhugaa ba'a namoota baay'eetu fayyee haleluuyaa miillatti coggaarraatti sammuutti waan garaagaraarraa fayyanii otoo isaan dhugaa ba'aniin arge haleluuyaa argeera baay'ee isaanii amma sin fayyitu yesuustu dubbataa jira sagalee waaqayyotu isinitti dubbataa jira fayyaa maqaa yesus kiristoos namicha naazreetiin fayyaa maqaa yesus kiristoosiin haleluuyaa Yila kata mokia. Bilis sammu kesan. Dhukkuba sammuutti. Dhukkuba garaagaraatti. Dhukkuba niki ola jala seko takisela rotoki baba. Mala rada dotaki baba bashila rotaki baba silaro. Ma ja to soko pleora da baba ratia. Oh namu ambe yufuru. Barresi malo. Yufuru. Ela dabbe waraqaa waaqarraa kennee ajajamee dhufu tokkotu natti argama. Yaa ifuru dabdabbeen kun gaafa bantee
dubbistu barreeffama sadi ofirraa qaba. Gooftaan garuu akkas naan jedha. Gaaffee keetiif deebii kan ta'u ani waaqarraa ajaja baaseera siin jedha. Nalaadhaa tokko baba na barreessa jeendaa koosoo kubbee anaataa kilaaraadha. Taa'uun kasamaa hin hubatta. Waaqarraa dhufe dabdaabbee wayitu dhufe harka kee gala. Dabdaabbee matu dhufe harka kee galaa jira. Dabdaabbeen kun dhuguma siin jedhama. Yaa dabdaabbeen kuni waaqarraa ba'i lafarraa miti. Waaqayyotu olii ajaja baaseera naan jedha waa'ee keetiif. Na da tota pela rado seki ababa bashila. Eyyee waaqarraati ajajni ba'eera. Kasamaayiti isaas wattuwaan. Jela rado seki baba bashla rada ki ababa. Amma galgala kana qixa sin barbaaddanitti. Humni waa hojjechuu danda'u. Humni waa godhuu danda'u waaqarraa ba'eera. Dhuguma isiniin jedha obboloota. Waaqarraa lafarraa miti waaqarraa ba'eera. Olaanaa namatu si jalaa dhukkuba. Ati obboleettiidha. Maatii keessaati namatu si jalaa dhukkuba. Waa'ee namni kun si jalaa dhukkuba irraan ka'e immoo dhiphina keessa jirta. Kan si dhibu dhiphina keessa jirta. Dhiphinni kun baay'ee si dhiphisaa jira waan si dhiphisaa jirudha. Amma lakkoofsuma tokko naa barreessi. Ajajan baasa. Gooftaan siin dhaqanaan jedha. Eeyyee haleluuyaa majata kee baaraadha. Namatu si jalaa dhukkubsata. በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነትድበታ ጅራ ፉር ዋቀዮ ራታ ጄካባ ለኮዝ ተቆራ በረሽ ዳፍካ ናመዱ ሲያላ ኩባይ ፈጎር ኢዶት ጅርቱራ ሶንታን ብያ ገራገራ ዶንጀላሙ ጎፍታንገሩ ነመገነ ሲፈይሱ በርባድ ለኮሰና በረሽ Jenda seta kota becha oka frali varota. Nyalara na bola barala bada bos akibe babashi la rada taki. Ufania karatani rota kesani koda. Jela doso ko be kama jato ko villa dona mara. Abe. Jila rado so go vija jajo da mara la roga mena no se ke vajile roda be kama la la da baba bash ila rado. Naso come kati kajo kama rajo da barashu la rata ke varate kan sentabo taba. Maka Jesus Christos nama ganaf. Nama jallit jala dukubajiru ganaf. Harki ke galgala nama maka Jesus Christos ina gakkaf. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanaa qaqqabatu. Harki Waaqayyo harki fayyina hadarbu. Abeet. Jira Yesuus. Jira Yesuus abbaan furmaata. Choota sekka barassoo laaraadha. Barreessaan dhumti keessan. Waaqayyoodhaan kadhataa jirra. Waaqayyoodhaan kadhataa jirra. Jeelaa raassee kababa. Amma maqaa Yesuus Kiristoos lafa kanatti namni kun haa fayyu. Faarfannaa kana duukaa Waaqayyoon deemee isin kadhadha. Abeet. Waamicha kee malee gurri kun nageeffannee hubadde laalee firri
fanno koronaan anne ati garuu qooda koo dhiphatte dirra kee naaf imootti laatte naaf dhaabatte ati garuu qooda koo dhiphatte dirra kee naaf imootti laatte naaf dhaabatte. Atun fetu malia sila lubu si kurbura Nufinu wana lagi Ime si kurbura Atun fetu malia sila lubu si kurbura Faisako 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 Sinyaniko Faisako 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 Gato, ni lalo, kalu flamin ko mucho chato, sinamachalo. Naraja la fita chupuko, sirana la pe. Iga ke buge from Kenya de, jirenya gate. Kana flamin ko gato, ni lalo, kalu flamin ko mucho chato, sinamachalo. Simale nyukangara bana gato. Balbala sanduka kamuchu fama siton nagarche gati konarra base sida hola wa kayarara digalulase kuna batubase balbala sanduka kamuchu fama siton nagarche gati konarra base yesu 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 sikaluna batubase yesu
Faayisaa keenyan maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Amma dhukkuba garaa kan qabdan maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Namni kan sin jalaa dhukkubu, hiriyaan kan sin jalaa dhukkubu. Ajajeera galgala kan humna dhiiga Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Amma yeroon kun galgalli kun galgala hiikamuu siniif haa ta'u. Namaan Maqdes Magarsaa kan jedhu kun eenyu akka ta'e hin beeku. Maqdes Magarsaa barreeffadhu dafiti. Maqdes Magarsaa. Maqdesii ta'i barreeffadhu. Gaafan asirraa si waam daddafaati barreessaa siin. Maaliifiti nama baay'ee barreessaa jira waan ta'eef dafee immoo waan narra jiru waan hafuurri Waaqayyoo natti dubbatu isinitti himee waan an darbuu barbaaduuf. Daftanii yoo daddafa barreessitan malee hin argamu waan ta'eef. Ilaa Maqdes Magarsaa ba'aa ta'e wanti sitti ulfaate jireenya keetti wanti ulfaate wanti kun baadha jettee jireenya kee irratti ulfaatee jiru hafuurri qulqulluun garuu ba'aa kana sirraan fuudhaa. Ba'aa kana sirraan fuudhaa. Jireenya kee naara galfachiisaa. Hiikan sii kennaa. Waanan itti hiika sii kennuun qaba siin jedha Waaqayyo. Sitti ulfaate malee Waaqayyotti hin ulfaanne. Waaqayyoof salphaadha. Siin sitti ulfaate malee Waaqayyoodhaaf garuu salphaadha. Majaatso koprole barade bakama malados. Gooftaan garuu baakee kana sirraan fuudhaa. Sirraan fuudha jedhe Waaqayyotu. Sirraa fuudhama. Waaqayyotu ofiisa sirraa fuudha. Baa kana sirraa kaasa. Ofiima isaa sirraa kaasa. Mana keerraa kaasa. Jireenya keerraa kaasa. Jiruu keerraa kaasa. Waaqayyotu sirraa kaasa Yesuus. Lorra da bo da ba bash la rata ki amara dea. Hallelujah. Hallelujah. Ila Sara abarra kana. Sara abarra. Baga nagaan dhufte. Aburri Waaqayyoon Sara abarraa kanaanii waanan sirraanfachisuun qaba. Imimaanan sirra haquun qaba. Waanan si dagachiisuun qaba. Waan dagachuu dadhabde. Waan jireenyi keetti madaa'e. Waan keessi keetti madaa'e tokkonii sirraanfachiisa. Gooftaan sinirraanfachiisa. Hallelujah. Isa keessa keetti dhiphattu sana Hafuurri Qulqulluun garuu hiikan sii kennaa siin jedha Waaqayyo. Daawwataa maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'a. Kallattii garaa sagantaa kana hordofaa kan jirtan oomna dhiiga Yesuus Kiristoosiin milkaa'a. Milkaa'inni mana keessan haa galu. Milkaa'inni jireenya keessan haa argatu. Fayyinni jireenya keessan haa argatu. Eebbi jireenya keessan haa argatu. Gooftaan Yesuus Kiristoos baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Peejii kanarraan galtanii sagantaa sagalee Waaqayyoo hirmaachaa kan turtan haalli neetworkii keessan isinii mijatee akka Waaqayyo isin eebbise. Kunooti egaa sagantaan keenya kana fakkaata. Akka Waaqayyo isin gargaare abdii guddaan qaba. Akka Waaqayyo isinitti dubbate abdii guddaan qaba. Akka Waaqayyo isin jajjabeesse abdii guddaan qaba. Akkasuma kana asirraan duwwaa miti namoota ani zoomii galuu hin dandeenye. Tajaajila zoomii irraa hin qabna nuyi yeroo baay'ee namoota zoomii galuu hin dandeenyedha asirraan kan tajaajilamani. Warri zoomii galtanii beektanii macheemsi hin beektu. Waaqayyo Jiisas aangoo qabees hojjetaa jira. Kanaaf immoo zoomii fakkeenyaaf irra turre gidduu kana yeroo dheeraadhaaf kamisa akkasaa Itoophiyaatti sadirraa eegallee qabaanna turre. Qidaamee borichuudha. Bor akkasaa Itoophiyaatti sadirraa eegala.
warri galuu barbaaddan liinkii isaa asirraa argachuu dandeessu. Kana jala argachuu dandeessu jechuudha. Achirraa fudhattanii ID keessan nu barreessitanii fudhattanii galtanii hirmaachuu dandeessu. Ruzuumii galuu dandeessan. Asirraanis kan hin tajaajilu waan hin godhu dhabee miti. Hojii dhabee miti. Waaqayyoon hin tajaajilaa jira. Waaqayyoon immoo kan tajaajilu yerootti yeroo maleetti akkuma jedhu macaafni qulqulluun nu guutee miti waaqayyoon kan nu tajaajiluu dandeenyu. Yerootti yeroo maleetti waaqayyoon tajaajiluun dirqama keenya. Anis adaraan irra jiru kana amma danda'u hojii wangeelaa kana hojjechaa jirra. Gooftaan isin haa eebbisu. Peejii kana laayik gochuudhaan invite yeroota keessaniif gochuudhaan kana jala seentanii sagalee waaqayyoo haa dhaga'ani. Invite yoo gootaniif jala seentanii jaalalachisaa peej jettanii jala yoo seentan invite friends hin jedha. Invite friends sana jala dhaxxanii tuttanii select oliidhaan isaan irratti send friends isa jedhu irratti ergitanii akka kanatti namoonni akka isaan sagalee waaqayyoo dhaga'an akka isaan jajjabaatan gochuu dandeessu. Inni kataachi የሚያገኘው ነገር የለም lafarra waan hin argadhu tokkoyyuu hin qabu. Garuu walirraa akkan argadhu beeka. Uummanni baay'een maaliif asirraan tajaajiltaa naan jedhanii yeroo baay'ee na gorsaniiru jechi ati nama guddaadha, ati nama cimaadha, ati nama akkasiiti. Simmattaanuu jedhu. Ani kan namattaanu lubbuun tokko wangeela dhaga'ee yoo fayye. Lubbuun tokko yoo jajjabaate yoo ittiin fayye anaaf bu'aa gosa guddaa. Kanan beeka. Kanaan malee wanta adda biraan tokko hin jiru. Waan hojjedhu dhabee miti. Kanaaf immoo hordofaa kallattiidhuma gaafa hafuurri waaqayyo laphee korra kaa'e. Akkasuma dhufee tajaajila gaashin ilaachaa jira amma waaqayyo na gargaare. Yeroota keessaniif qooduu hin dagatiinaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa sagantaa qabnu har'asuma irratti raawwanna. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Nu bilbilaa, nu jajjabeessaa, nu gorsaa. Tajaajila keenya bukkees dhaabbadha. Ameenii duwwaas hin baay'isinaa. Tajaajila bukkees dhaabbachuu bara kan facaase immoo hin argata'edha. Maaltu immoo isin barbaachisa jedha. Tajaajila ta'uu qaba. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa jechuun barbaada. Baay'een siin jaalladha. Baay'een siin jaalladha. Amma waaqayyo guyyaa nuu kennee deeminee dhufnutti warri zuumii galtan boru wal argina. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaanna. Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaan naa tura. Obboleessi keessan caalaadha. Barri keessan haa eebbisu. Mee yaada qabdan barreessaa mee asumarraan mee tokkicha nan laala yaadni keessa sagantaan kun isinitti toleera akkamii sagantaan kun jireenya keessaniif akkami isinitti tolaa jira maal isinitti fakkaata mee warri yaada sagantaa kana hordofaa jirtan turtanis warri isinitti tolaa jiru warri sirriitti immoo kukkutaa malee sagaleen kee si bira dhaga'ama yoo itti fufte gaariidha warri jettan mee yaada keessan barreessaa. Warri sagalee koo sirriitti dhageessan argaan jira. Karaa zuumii baay'ee na argate jireenya koo eebbifame itti fufii. Eebbifamaa. Ameen. Eebbifamaa. Bakka waannan anaan isinitti toludha. Waaqayyo isinitti dubbachuu isaatii akka kanatti sagalee waaqayyoo dhaga'uu keessanidha. Wanti baay'ee namatti tolu. Ameen. Eebbifamaa jiraadha. Miidiyaa kan jettu kuni miidiyaa kan jettu tokko obboleettiin tokko
baay'ee sammuu keetu baay'ee dhiphina keessa jirta miidiyaa komentiin kellee barreessitee jirta amma miidiyaa waan akkasinitti fakkaata miidiyaa maqaa abbaa hin argu garuu waan si dhiphisaa jirutu jira baay'ee dhiphina keessa waan jireenya kee dhiphisaa jirutu jira qaam wanti cannaqamaa jirtutu jira waan baay'ee si cannaqaa jirutu jira waan ta'eef yaa dhugaadha kan jette na dhugaadha jette kan barreessite na sirriitti na dhaggeeffadhu dhugaadha jette kan barreessite waan hundi isaa sii galaan jiru waan mataatu baay'ee dhiphina guddaa keessa jirtaati isin beeku asirra laayinii kana irratti si ilaalaa jira garuu dhiphina hama amma nan jedhamu hamma jireenyi kee si dadhabutti waan si geessisee jirudha amma waaqayyo garuu wanta kana sirraadha humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhimmi kee siif furamu wanti amma si cannaqaa jiru jireenya kee cannaqaa kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u kan cabe haa ta'u kan cabe haa ta'u amma dhiphinuma kam keessa kan jirtan humna dhiiga Yesuus Kiristoos kan cabe haa ta'u kan si dhibu ilaal loota sekafroodiifa ila bulittiin kun midiyaan kun waan ixaama fakkaatee sitti aarfametu jira wanta ixaana fakkaatee sitti aarfame kanaan immoo baay'ee jireenya kee wanta baay'ee si rakkisiisu jira waan sa abuura wayitu si lolaa jira qaam wanta si lolaa jirutu jira gooftaan garuu hin cabsa jireenya keerra hin caba jireenya keerraa hin caba waaqayyotu cabsa ይሰበራል ከህይወትሽ ይሰበራል ከህይወትሽ ይሰበራል jireenya keerraa caba bultii keerraa caba waaqayyotu cabsa yaa humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hin caba በኢየሱስ ክርስቶስ ስም hin caba ሀጫቦ maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin dhiphinuma kam keessa kan jirtan bilisa baha sammuun keessan bilisa haa ba'u jireenyi keessan bilisa haa ba'u eebbifamaan jinin jechuun filadhaa waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu naa jiraadhaa naa bulaa horaa bulaa gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa warri dhiphina keessa jirtan waan humti isin dhiphisu kamiyyuu kan cabe haa ta'u amma yeroo kana gaasee kan cabe haa ta'u eebbifamaa jiraadhaa yeroo gaarii egaa nan dadhabe waaqayyo isin haa eebbisu hojii waaqayyo hin dhumu waan waaqayyo nama keessa kaa'e hin dhumu gaafa waaqayyo carraa nuu kennu walitti deebina gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa baay'een isin jaalladha ወዳችኋለሁ የእግዚአብሔር ነገር አያልቅም እግዚአብሔር ጊዜ ብንሰጥን ደግሞ እንመጣለን ማለት ነው ተባረኩልን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ኤብፈማ የሮ ጋሪ ቀባዳ ሲነኝ ቸንፍለን